Dhimma Teedii Afrootii fi waa'ee Teedii Afroo waan tokko isinii hima. Dursa garuu isin Hacaaluu Hundeessaa qeerroorraa gara feerroo jettanii hin ajjeesifne. Kadiir Martuu goota nuti qabnuun maraattuu jettanii hin arrabsine. Galaanaa Gaaromsaa du'a Hacaaluu Hundeessaa keessaa harka qaba haa ajjeefamu jettanii itti duulaa hin baane. Artiistiin keenya guddaan jaalatamaan nuti akka ijaatti ilaallu jaartii ofii hin ajjeefne gaafa nuti dhugaan sun haa baatu jennee dubbannu dhugaan sun hin baatu jettanii dhugaa isaa awwaalaa hin turre isin ofii wal ajjeesaa isin ofii rakkootti wal oofaa gaafa namni gadi ba'ee waa dubbate gaafa namni ba'ee sirba ofii fedhii ofiitiin waan ofii ba'ee sirbe gadi baatanii wacuun maaliif barbaachise? Teedii Afroo sadarkaa Oromoo bira taree sadarkaa Itoophiyaa bira taree sadarkaa addunyaatti sadarkaa Afrikaatitti har'a sadarkaa lammaffarra jira. Walleen akka sadarkaa addunyaatitti sa'aatii 24 keessatti miliyoona 4 daawwatame hin jiru. Maaliif namichi humna qaba dandeettii qaba nu bira taree jira. Ati waccee wacuu baattee iyyitee iyyuu baattee minim wanni ati sarraa jijjiirtu hin jiru. Garuu bakka hundatti gaafa waan gadi baatanii waan Teedii Afroo dubbattan promotion isaa dalagaa jiraachuu keessan hin dagatina. Kun ammoo isaaf waan gaariidha. Atamma isa duulte si fakkaataami isa miite si fakkaataami promotion hin jirre akka viidiyoon isaa vaariyaalii ba'u akka viidiyoon isaa daran jaalatamu akka namoonni isa jaalatan ammoo gadi baanii isaaf falman ga'ee guddaa taphataa jirta jecha daruu sheedhan isin warra garaati boo'ichaaf uumamtanii boo'icha qofa keessa jiraadhaa booyaa gaafan isin hin jedhu hin loltan. Namni tokko wallisaa yoo ta'e walaleessaa yoo ta'e barreessaa yoo ta'e kitaaba yoo barreesse wanta sammuu isaa keessatti dhufee fi wanni kun na baasa jedhe irratti hojjeta. Akka namaatitti yaada irra kennachuun namummaadha. Isin naamusa hin qabdan barnoota hin qabdan dandeettii haasaa hin qabdan akkatti nama gorsitan hin beeytan wanni isin beeytan tokkoo fi tokko wal nyaachuu nama keessan akka nyaatamu irratti duula godhu karaa banuu namni oyyoo dhufe ammoo tuyyuu gadi baatanii promotion nama sanii dalaguudha. Na dhageettanii artiistota Oromoo keessaa isa kamtuu YouTubein isaa miliyoona 1,850 qaba. Artiistiin Andu'aalam 450 qaba. Dachaa sadiin isa caala jechaadha laale. Isin isa follow gootanii subscribe gootanii hin jajjabeessin ofii artiistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa ittanii asirraa waccan. Warri Teedii Afroo follow godhee subscribe godhee jala deemu parsantiin 80 ijoollee teenya Oromooti tuwaannan jechaadha siigalee warri achi jala komantii barreessee achi jala wal fixu ijoollee teenya artiistii keenya jalatti ammoo hin argitu siigalee afaanii wacuu fi wal bira dhaabatanii wal jajjabeessuun waan biraati. Siigalee Teedii Afroo itti wacuu baattee wanni ati sarraa buuftu hin jiru inda'um isaaf kuni guddina beeki sadarkaa addunyaatitti arra viidiyoon isaa sadarkaa lammaffarra jira. Albama guutuu gadi dhiisee sa'a 24 keessatti miliyoona 4.8 ka daawwatame sirba Teedii Afrooti. Jaalattee jibbite ati wacca malee hin iyyita malee hin bootta malee wanni ati jijjiirtu hin jiru. Nama ta'e akka namaatitti jiraadha yoo jette dhaqii artiistota kee subscribe godhi artiistota kee TikTok irra dhuftee kadhaa baratte tannin sadaqaa baratte tannin olii gadi deemtee kutamaa fi ganda ofii bakka itti dhalatte faarsitu tannin jaran akki ati itti deemaa jirtu kun sirrii miti yuunikii ta'i bayi akka artiistii biraatitti taphadhuuti addunyaa garramsiisi jedhi gorsi malee arrabni ati nama arrabsitee jijjiirtu tokko hin jiru. Bu'aan ati ummata kanaas buuftus hin jiru jechaadha. Nama cabsuuf xiqqeessuudhaan alatti jechaadha. Dhuufuudhaan ilmaan dhuufuu tuwaannan ilmaan tuwaanaa gaafa isin hin jedhu በምክንያት ነው አባቴ ወደድክም ጠላህም ታዳምጠኛለህ ሼር ታረጋለህ ላይክ ታረጋለህ ላይክ አርግ ፈሳም የፈሳም ልጅ